namoonni mana keessaa termoomeetiriitiin safaran qabaachuu dhiisuu danda'u. Maatiin akkamitti dhaqanii kuni fever yookaan immoo dhagna gubaan ol ka'ee irratti hin jennu. Febrile to touch jenna nutumti mataan keenya gaafa temperaturii termoomeetirii baannee hin deemne. Namooti termoomeetirii mana accessibility argachuu danda'an itti qabaatan yeroo amma baay'ee namni daa'ima tokko guddisu booda irratti hin kaasna. Nama ho'ina qaamaa qabu tokko kan ittiin yaaddu ni jalqabaa temperature regulation. Temperature regulation immoo measurement yookiin immoo lakkoofsa sirrii barbaada jechuudha. Inni immoo kan argamu karaa maalidha? Karaa meeshaadha jechuudha. Kanaafuu daa'imota ji'a gadi, ji'a sadii gadi ispeeshaalii yoo fudhanne ho'inni qaamaa isaan irratti kan fi namoota garaagaraa ijoollee guddoo irratti tokko miti. Kan irratti baay'ee attentionii guddaa laachuu qabna jechuudha. Dhukkuba baay'ee nutti agarsiisa waan ta'eef. Kanaafuu ho'ina qaamaa meellitu termoomeetiriidhaan namni mana isaatti argachuu danda'u fayyadamuu danda'e kana gorfama jechuudha. Kanaan achi garuu kasumaan ho'ina qaamaa harkaanis wanta garaagaraanis fayyadamnee garuu qaamni gaafa ol ka'u isaa wajjin kan dhufu mallattoon garaagaraan jiraatu jechuudha. Fakkeenyaaf mataa dhukkubbiin jiraachuu danda'a. Ijoollee harma hodhan taanaan harma hodhuu dhiisuu dhabu. Of dadhabuu. Iji isaanii maaliif qaamni isaanii kun ho'ina qabaachaa waan jiruuf enerjii baay'ee baasaa waan jiraniif bishaan qaamni isaanii keessaa dehydration jedhu waan gadi irratuuf dadhabuu yookiin immoo ol deebisuu fedhii nyaata gabbuu riba baay'isu kun waan jiraatuuf termoomeetirii manaa dhabanillee mallattoon kun garaagaraa jiraannaani ogeessa fayyaa ilaalchisuun baay'ee gaariidha.